Ministeerri ittisaa Itoophiyaa hidhattootni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa kibxata kaleessaa dabarsanii laachuu eegaluu beeksise. Ministeerichi ibsa ganama kana baaseen taankiiwwan, madfiiwwan, rokkeettiiwwan, zuuf moortaariiwwan akka keessatti argaman eereera. Sirna walharkaa fuudhinsa meeshaalee waraanaa gurguddaa kanarratti koreen ogeeyyii gamtaa Afrikaa taajjabbiif argamuu ibseera. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin waadaa raawwii waliigaltee galmaan ga'uu isaanii eeranii gama mootummaa federaalaatiinis waadaan galame akka raawwatamu abdii qabaachuu himan. Guutuusaa ammayyuu itti aanaa isinitti hima. Guyyaa kibxataa humnoonni Tigraay taankii, moortaarii, rokkeetii dabalatee waraana Itoophiyaaf dabarsanii kennu qondaalli waraana Itoophiyaa dubbataniiru. Meeshaaleen kunneen kan waggootii lamaan darban mootummaa Itoophiyaatti lolaa turanidha. Meeshaa lafa kaa'uun akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin irra ga'ame bu'uura godhachuun kan raawwatamaa jiru. Waraanni waggaa lamaaf ture Itoophiyaa guddoo hubee eega waliigaltee nagaa irra ga'amee booda garuu jijjiiramatu jira. Tajaajiloonni bu'uuraa eegalaniiru. Maloonni kominikeeshiniis suuta jalqabaa jiru. Tarkaanfiin meeshaa lafa kaa'uu waliigaltee nagaa baatii 2 dura irra ga'ame itichuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Gamtaan Afrikaa sochiin kun waraana waggaa lamaaf ture xumura itti tolchuu keessatti kallattii sirriirra akka jiru agarsiisaa jechuun ibsan. Dubbii TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin meeshaa lafa kaa'uun isaanii kun waliigaltee kana hojiitti hiikuun ni saffisiisaa jechuun dubbatan. Yeroo waliigalteen ga'ame sanarraas barfatu meeshaa kaa'uun qaamolee waliigalticha lafa qabsiisuuf dalagaa jiraniin jajameera. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa akkaataa hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofuu keessatti imaanaan itti kennames meeshaalee waraanaa yeroo kennaman mirkaneessuu ibse. Sagantaa meeshaa lafa kaa'uu yookiin waraana Itoophiyaaf kennu magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu Agulaayeetitti eegaluu gabaafameera. Sagantaa kanarratti bakka bu'aan humnoota Tigraay Mulugeetaa Gabra Kiristoos adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun nagaa buusuuf tarkaanfii ijoodhaa jedhan. Yoo nagaa akka qabaannu barbaachise kanneen dubbiif karra banan mara jiraachuu hin qaban amantaa jedhuun socho'aa jirra. Nagaan hunduma keenyaaf barbaachisaa jechuun dubbatan. Bakka bu'aan waraana Itoophiyaa Leetinaal Koonel Alamee Taaddasa gama isaaniin nuyi qaama Itoophiyaa tokkodha. Lamaan keenyayyuu lafa da'oo keenyaatii nagaa hubannoo fi jaalala bu'uura godhachuun sochoonee jechuun dubbatan. Akkaataa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa irratti ga'ameen humnoonni Tigraay meeshaa waraanaa jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsanii kennu. Gama kaaniin humnooti Eertiraa fi Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu qabu. Qaamolee lamaan mootummaa federaalaa tumsuun lolaa turan. Torban muraasa darban waraanni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa ba'uu jiraattonni ibsaniiru. Ta'us naannicha gadhiisanii ba'uun isaanii hin beekamu. Tarii dhimmi waraana Eertiraa waliigaltee nagaa guddoo jajamaa jirutti danqaa uumuu mala jedhanii kan yaaddaan jiru. Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa seenuun haleellaa bananii hidhamtoota 480 ta'an miliqsuu bulchiinsi magaalichaa hime. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Bulee Horaa obbo Girjaa Urgoo yaada BBC'f kennaniin hidhattootni shiftaadha ittiin jedhan kun muddee 29 halkan keessa magaala seenuun eegdota mana amala sirreessaa irratti haleellaa banuun eegdota 5 ajjeesuu himan. Jalqaba magaalli Bulee Horaa amma haala akkamii keessa jirtii gaaffii jedhuun gaafadhe. Gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata guddaa hidhattootni waraana bilisummaa magaala seenanii qaamolee nageenyaarra miidhaa geessisuu warra hidhamanii turan mana amala sirreessaa keessaa hiiksisuu waan akkanaa raawwatan waan jedhu dhageenye sun dhugaa ture. Bilisummaa Oromoo doon ta'anii hattuu uummata Oromoo kan ijjeessanu dhiiga uummata Oromoo kan jissanu malee humna bilisummaa Oromoo. Miidhaa guddaatu qaqqabe. Kakuu jedhi 29 jechuudha ji'a afuraffara. Tilmaamaan naannoo sa'a 7 gara halkan qixxee jechuudha. Halkan keessa bakka humni eegumsi mootummaa jiran irraa dhokatanii daandii lafootiin dhokatanii manni sirreessaa sun daangaa magaalaa irra jira. Mana sirreessaa kan miidhaa gaggeessanii. Kanaaf seenanii dhuma haleellaa raawwatanii namoota hidhamanii turan humna mootummaa eegumsa irra jiru dursanii miidhanii. Gaafee waraanni mootummaa yeroo waraanni mootummaa dursanii iddoodha humna qindaa waan qabuuf humna qindaa keessaa balaa odeeffannoo waan qabaniif dursanii miidhaa gaggeessanii warra mana sirreessaa keessa jiran cabsanii baasanii namoonni achi jiran mataa isaanii naan dura uummata ajjeesaa turan uummata saamaa kan turanii yeroo adda addaa mootummaatiin adamfamanii kan qaban humni mootummaa qabee
kan to'ate. Miseensotuma isaanii ta'uu danda'u jechuudha. Miseensa isaanii tanaan dura nama ajjeesanii qabamanii. Hagam ta'u namootni mana sirreessaa san keessa turanii hunduu bahammoo akkam ta'e? Yeroo santu hunduu baanii aga nama 480 oliin gama hidhamee tilmaama yaadama. Yeroo santu ragaa naannoo sana namoota hidhamanii baay'ee hin qabnu. Garuu namoota 400 oliin gaadhan namoota kun namoota yakka garaagaraatiin achi turan jechuudha. Sanaan dura kan humni mootummaa adamsee qabe. Taanuma kanattuu achi keessa ture waan ta'eef namoonni amma yeroo cabsanii kan baanus achi keessa jirtu santu isaan waliin baay'ee jechuudha. Baqatanii. Qaamoleen nageenyaa mootummaa haleellaa tasaa kanaan miidhaman hagam ta'u? Nama 5 ta'u. Poolisii mana sirreessaa eeganidha. Qaama nageenyaa kan naannoo sana eegan. Bulee tasgabbaa'ee ergama isaanii kana raawwatanii bahan immoo akkam? Sa'aatii muraasaan booda yoo humni mootummaa iddoo biraatii humna isaanii baqataniiti jira. Dura humna ejjuu hin dandeenye. Humna mootummaa dura dhaabbatee aduu hin dandeenye. Kan dandeenye waan ta'eef akka hatnaatti hanna kana yookiin miidhaa kana gaggeessanii yeroo sun baqatanii badanii yeroo sana jechuudha. Kanaaf humni mootummaa hanga ammaatti reebaa jira, ari'aa jira, gara magaalaatiin immoo rakkoo maddaan jiru. Tarii kaayyoon haleellaa tasaa kanaa miseensota hidhattoota isaanii hiiksisuudha moo maal jettanii yaaddan? Humni kun humna shororkeessaadha. Humna shororkeessaa, humna uummata daraaruu fi humna qabeenya uummata barbaaddeessu waan ta'aniif humna kaayyoo hin qabnedha hundi kun. Sadarkaa magaalaa godinaa seenanii haleellaa raawwachuu gahuun isaanii kun yaaddoo jiraattota ittuu waan ammeessee isinitti hin fakkaatu akkamitti ilaaltu? Kun nutti hin fakkaatu. Maaliif humni humna baqataa asii achi baqataa jiraatu waan ta'eef uummanni sirraa qolataa jechuudha humna kana. Kanaaf humna uummata injifatu waan hin taaneef humna kaayyoo hin qabne waan ta'eef sodaan addaan jiru jechuudha naannoo kanatti. Ta'ii sanaan wal qabatee namoota nagaa jiraattota magaalichaa irratti miidhaan qaqqabe tureera? Miidhaan qaqqabe jira. Naannoon sun naannoo hawaasa qubatee jiraatu. Nama lama miidhamee nama tokko immoo buusa darbee jechuudha hawaasa keessa. Baay'ee ulfaadhaa nagaan tura.